Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa koree namoota torba of keessaa qabu hundeessuun komii paartiilee ABO fi KFO hidhamuu miseensota isaanii ilaalchisuun dhiyeeffatanii turan qorachaa turuu hime. Boordichatti itti aanaa walitti qabaa kan ta'an obbo Bishat Ayyalee ibsa miidiyaaleef kaleessa kennan irratti qorannichaan miseensotni paartiilee lameenii hidhaa jiran tokko tokko mana murtiin bilisa jedhamanis gadhiisuu didu dhaabbileen garaagaraa shakkamtoota kanneen hin beeknu jechuun rakkoo adda baafaman ta'uu himaniiru. Dhaabbileen bulchiinsaa fi haqaa tokko tokkos paartii seeraan galmaa'ee jiru paartii ABO akka seera qabeessa hin taanetti ilaaluun rakkoo biraa adda baasan ta'us ibsaniiru. Koreen kunis ji'oota sadiif komii paartiilee kanneenii ilaalaa turu miseensa korichaa fi qondaala ABO kan ta'e Lammii Gammachuu BBC'tti himeera. Hoogganoota hidhamuu, waajjiraaleen cufamuu fi miseensonni dhaabaa immoo sababa ilaalcha siyaasaa isaanii qofaaf bakka adda addaatti haala hamaadhaan akka isaan jiran yeroo adda addaatti gaafataa turre. Boordiin filannootti deemaan ture nuun jedhaa ture. Amma garuu dhumarratti qaamaan koree hojjettoota hooggantoota boordii filannoo akkuma kanaa garee biyya bulchuu dhaabbilee siyaasaa ABO'dhaa fi KFO irraa nam tokko bakka buuneetii ergaa onkoloolessa 23,2014 fi onkoloolessa 30,2014 dhimmi kunii furmaata argachuu qabama jedhanii dhaabbileen siyaasaa adda addaa bakka jiranitti irratti mari'atame. Sana booddee koreen kun utubamee itti deemne gaafa itti deemnu waan hundumtuu akka barbaachisaa fi furmaata argatutti hin turre. Qaama koree sanaa keessatti hin ture. Kan akka adda bilisummaa Oromootti hoogganoota fakkeenyaaf irra keessaatti beekaman miseensota Executive Committee dhaabichaa guutuutti mana hidhaa jiranii hin agarsiisne nu dhorkanii Burraayyuu irraa kan jiranii. Inni lammaffaan Galaan irratti Jaal Abdii Raggaasaadhaanis akkuma kana nu dhorkanii dhaabbilee 29dha kan deemnee daawwachuu yaalle. Kana keessatti namni bakka tokko hidhamee bakka biraatti hidhameera jedhamee utuu addanaa galmee jitti agarsiisu deebitee mana hidhaa biraatti agartaa. Gabaasan argirratti boordiin filannoo biyyaalessaa namoota hidhamanii jiran hin beeknu as nu biran jiran kan jedhu akka gufuutti nu mudateera kan jedhu dubbatee jira. Isaan kunneen kan miseensa keessan yookaan karaa dhaaba keessanii mudatanidha jechuudha. Namootni ragaan dhoowwatamee hoogganoota olaanaa dhaaba keenyaa kan ta'an bakka isaan jiru hin beeknu sadarkaa taanaa koomishineerii poolisii Oromiyaatti hin beeknudha kan jedhamani. Akkuma kanaa Koloneel Gammachuu fa'aa immoo qaamumti hidhayyuu poolisii federaalaa ture. Poolisii federaalaan warra Oromiyaatii nu bira tursiise malee nun hin beeknu jedhee kana gidduutti danqameedha kan jiru dhimmi isaanii. Gaafa adumsa kana keessatti adeemnee jennu namoota keenya miseensota dhaabaa qondaalota dhaabaa yeroo adda addaatti maatiin illee hin jiranii jedhee dhabee dhiiseeru manoota hidhaa adda addaa keessatti argine. Fakkeenyaa fi Daalattii qofatti nama 113dha kan nun agarre. Achi boordichi kan jedhe qorannoo gaggeessaa tureen koreen kun miseensonni ABO fi akkasumas KFO keessa manni murtii akka gadhiifaman murteessituun gadhiifamiin jiru jedhee jira. Maal hubattanii gama keessaniin maaltu jira? Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas miseensonni qondaalonni irra keessatti beekaman uummanni kamuu beeku manni murtii gadhiisee kan hidhamanii jiranii jiru. Isa kana koreen kuni bira gaheeraa dubbiseeraan. Kanaaf gara mootummaatti wanti qajeelcha hin jiru tarii waajjira keessan akka banamu namoonni manni murtii bilisa baasee akka gadhiifaman. Koreen kana akka koreetti koreen kun qabateera. Boordiinis immoo dhimma kana qabatee akka irratti hojjetu kaleessa dhaabbilee siyaasaa biyya kanaa seera biyyattiidhaan galmaa'anii jiran fuuldurattii fi miidiyaalee biyya keessaaf biyya diidaa muraasa jiran fuulduratti yaada kennee gara mootummaatti deemuudhaa fi qaamolee mootummaa adda addaa dura akka dubbisaa turee fi itti dubbisuuf akka itti deemaa jiru dhageenyeen addatti waan boordiin kun immoo godhu adumsan itti jiru immoo mee walumaan kan hubannu ta'a. Yuunaayitid Kingdom godaantota karaa seeraan alaa gara biyya ishee galan gara Ruwaandaatti dabarsuudhaaf mootummaa Kiigalii waliin waliigaltee irra geesse. Akka waliigaltee kanaatti UK'n godaantota karaa ulaa English Channel jedhamuun gara biyya ishee seenuun koolugaltummaa gaafatan gara Ruwaandaatti geessiti. Ruwaandaan ammoo baqattoota UK irraa fudhattu gaaffii koolugaltummaa isaanii inni qoratti. Baqattuun lammii Itoophiyaa UK magaalaa London jiraattu Caaltuu Tamasgeen waliigaltee UK'n Ruwaandaa waliin taasiste kuni keessumaa baqattoota koolugaltummaa gaafatan
akka rifaasisee dubbatti. Kaleessaa kaasee seera mootummaan UK baase miirri namootaa baay'een jeeqamee jira. Keessumattuu namoonni koolagoltummaa gaafachuuf gara biyya kana imalan baay'eedha. Anumarraan kaasee kanas jiranis baay'ee jiru waan ta'eef seerri kaleessa ba'ee nama hundumaaf yaaddoo ta'ee jira. Akka yaada kutti yeroo inni ilaallu biyya Ruwaandaaf biyya Itoophiyaa adda baasnee ni ilaallu nuun akka yaada keenyaatti namoonni baay'een biyya kana seenuuf gatii guddaa aarsaa guddaa kaffalaniiti kan isaan gara biyya kanaatti imalanii jechuudha. Erga dhufanii seenanii immoo erga as seenee immoo amma gara Ruwaandaatti deebisee jiraachisa jechuun nama hundumaatti yaaddoodha kan uumee jiru. Akka yaada kootti gaaraantii maalii qabna? Asiitiif erga as seenneeti deebinee Ruwaandaa deemnee jiraachuu fi miti biyya kanaatti yaadamaa jira. Seerri kun kaleessaa kaaseeti kan ka'e nama hundumaatti yaaddoo uumee jira waan ta'eef akka koominitiitti mootummaa kana fuuldura dhaabbannee hiriira baanee gaafachuuf mirga keenyaaf falmachuuf qophiin taasifamaa jiru ni jira. Fakkeenyaaf baqattoota biyya adda addaa baay'ee as jira. Garuu amma Yukireen baay'ee seenaa jiru yeroo kana biyya kana keessa jechuudha. Yukireen ni ilaallata amma seerri kun erga walqixxummaaf hin dhaabbata ta'e biyyi tokko biyya biraarraatti biyya biraa adda baasee isa kaan bakka biraa gaggeessee isa kaan of bira jiraachisee jechuun kun walqixxummaan keenyallee nuuf eegamaan jiru jechuudha. Profeesar Gaayim Kibra'aab Yuunivarsiitii London Saawuz Baankitti Daayirektara wiirtuu qorannoo godaantotaati. Tarkaanfiin amma baqattoota irratti fudhatamaa jiru mootummaan biyya bulchu xiyyeeffannoo uummataa argachuuf kan raawwataa jirudha jedhan. Mootummaan UK amma jiru ejjennoo baay'ee rincicaa ta'e qaba. Tibba darbe koovidiif jecha imaammatni manaa bahuu dhorku yeroo turetti ministeerri muummee Booris Joonsan jila guyyaa dhalootaa irra argamanii turan. Yeroos uummata manaa hin bahiinaa jedhanii ofii basha'uu jedhamuun hojii akka gadhiisaniif dhiibbaan godhamaa ture. Kun immoo aangoo isaanii rakkoorra buuseera. Gidduutti dubbiin Yukireen dhufee yaadni uummataa isarra ture. Amma garuu deebi'ee poolisiin ministeera muummee adabee jira. Kanaaf xiyyeeffannoo uummataa geeddaruuf jecha tarkaanfii akkanaa fudhachaa jiru malee akka imaammataatti itti yaadanii waan gochaa jiran miti. Godaantotni gara keenya akka dhufan hin barbaannu hin jedhan. Baqattootni yeroo galaana qaxxaamuran warreen namoota daddabarsan isaan miidhuudha kan jedhan. Garuu inni itti fakkeessuuf waan jedhanidha. Ruwaandaa yoo deemanis adeemsa koolugaltummaa isaaniif haala mijeessuuf miti. Dubbiin akka isaan asii fagaatan gochuudha. Baqataan Afgaanistaan, Afrikaa, Siiriyaa irraa dhufe Ruwaandaa dhaqee maal godha? Hojiin argatu. Tikeetii deebi'anii UK akka hin deemne isaan taasisu kennuufi achitti isaan darbatu. Baqattoonni kunneen waan isaaniif ta'u ni beeku. Dandeettii qabaachuu dhiisuu danda'u. Garuu namoota beekaniin godhanii karaa seeraan alaa deebi'anii UK galu. Achitti immoo ifatti seeraan hin jiraatan dhokachaa jiraatu. Kun immoo nagaa uummataa ni jeeqa. Kanaaf tarkaanfiin kun furmaatan ta'u. Quuqamtootni mirga namoomaa Ruwaandaan biyya mirgoonni namoomaa itti hin kabajamnee fi nageenyi isaallee amansiisaan ta'anidha jedhu. Ministeerri muummee UK Boris Johnson gama isaaniitiin biyyoota nageenyi isaanii amansiisaa ta'an keessaa Ruwaandaan tokkodha jechuun dinqisiifatu. Profeesar Gaayim gama isaaniin furmaatni amma biyyattiin fudhachaa jirtu sirrii akka hin taane himuun waan furmaata jedhan akkasiin kaa'u. Furmaatni inni jalqabaa baqattoonni kunneen biyya yeroo jalqabaaf kooluutti galanitti barnoota, tajaajila fayyaa fi hojii akka argatan gochuudha. Baay'een isaanii biyyoota ollaatti gatii baqataniif aadaa walii beeku. Kanaaf mootummootni biyyoota lameenii mari'atanii biyya sanitti akka isaan akka lammiitti ilaalamanii fi mirga argatan gochuudha. Inni lammataa sirna baqattoota kunneen karaa iftoomaa fi itti gaafatamummaa qabuun akka biyya deemuu yaadanitti qubatan gochuudha. Kuni haala seera hordofeen baqattootni filatamanii dubbiin isaanii ilaalamee barnootaaf, wal'aansaaf, hojii akka argataniif qubachiisuun ni danda'ama. Inni sadaffaan haala siyaasaa fi dinagdee biyyaa isaan baaseef furmaata kennuun warreen biyya isaaniitti deebi'uu fedhan deebisuun carraan uumamee fi biyya isaaniis tajaajilaa nagaan achi akka jiraatan gochuudha. Kun yoo ta'u baate maraammartoonsaa itti fufa. Baqattoota akka carraatti ilaaluun barbaachisa. Isaan yeroo hunda ba'aa miti. Dandeettii isaanii adda baasuun sirna isaan deeggaru hundeessuun barbaachisa. Kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Konkolaattotni gargaarsaa namoomaa fe'an 50 har'a magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqalee akka qaqqaban dhaabbanni sagantaa nyaata addunyaa beekse.
kanaanis qamadii fi akaakuuwwan boloqee garaagaraa meetirik toonii 1,000 meeshaalee fayyaa fi qulqullinaa meetirik toonii 700 akkasumas boba'aa liitira 1,100 fi 15,000 ta'uu qaqqabeera. dooniin waraanaa raashiyaa haleellaadhaan guyyaa roobii miidhamtee turte galaana keessatti dhidhimuu ministeerri raayyaa ittisa biyyaa beeksise. doonii waraana misaa'ilaa namoota 510 baattu haleellaa yuukireen irratti gaggeeffamu dursaa turte. namoonni dhuunfaa daa'ima dhibee kalee dhukkubsatte fakkeessuun kadhataa turan to'annoo jala ooluu waajjira bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii kutaa magaalaa Gullallee beeksise. shakkamtoonni to'annoo jala oolan kunneen daa'ima waggaa 10 dhibee kalee dhukkubsata jechuun sanada sobaa qopheessuun maallaqa walitti qabaa akka turanis ibseera. lammiin aljeeriyaa beeljiyeem jiraatu lootarii yuuroo 5 kaffalee biteen yuuroo 200,000 fi 50,000 mo'ate. haa ta'u malee sababa eeyyama jireenyaa hin qabneef qarshii isaa karaa baankii fudhachuu hin dandeenye. qarshii callaan fudhachuuf ammoo itti baay'achuutu himame. deeggartoonni maanchister yuunaayitid muraasni har'a dirree shaakala kilabichaa kaaringitan irratti argamuun mormii dhageessaniiru. mormiin isaanii abbaa qabeenyaa yuunaayitid irratti yoo ta'u kilabicha cimsuu waliin wal qabata. leenjisaa yuunaayitid miira deeggartoota keenyaa ni hubanna jedhee kilabichi gabatee piriimeer liigiin 7ffaarra taa'uun isaa akka isaan muufachiisee dubbate. tapha bor yuunaayitid noorwiich waliin taasisuu irratti fireed luukshaw raafaayil vaaraan maaktoomnee fi edison kaavaaniin miidhamaan hin taphataniin. oduu biraan taphni tootenam biraayiten waliin bor gaggeessu haalan kan eegamu ta'a. tootenam sadarkaa haga 4 keessa galee xumuruun hirmaannaa shaampiyoons liigii bara dhufu argachuuf morkii cimaa gaggeessaa jira. maachidoortii yaafa taangaangaa fi oliver skiip miidhamaan hin taphataniin. gama biraayiteniin ammoo taphatan sarara gidduu stiiven alzaatee fi itti sarraa sheendaa fi miidhamaan hin taphataniin. tootenam arsenaal irraa qabxii 4 maanchister yuunaayitid irraa ammoo qabxii 6 fagaatee sadarkaa 4ffaarra jira. gama biraan arsenaal saawuzampten keessummeessa. saawuzampten torban darbe cheelsiidhaan 6-0 injifatame. gama arsenaaliin aleksaandar laakaazeet jimaata har'aa shaakala hin hojjenne garuu tapha booruu irratti akka taphatu abdiin qaba jedhe maayikil arteetaan. toomas paartiin bara kana miidhamarraa fayyee waan taphatti deebi'u miti. teekiroo toomiyaasuun miidhama irraa bayyaannatus tapha booruu kanaaf qophii miti. akkasumas ittisa cinaa irratti ga'umsa guddaa bara kana kan agarsiise keeraan cheerniin miidhama jilbaa isa mudateen bara kanaaf kan deebi'u miti. oduu biraan barnileen leenjisaa shiindaheek hojiirraa gaggeesse. bara kana barnileen taphootni 8 osoo hafanii 18ffaarra jira. dorgommii FA Kaappiin taphni liivarpuulii fi maanchister siitii gidduutti gaggeeffamu haalaan kan eegamu ta'a. kilabootni lamaan aduu torban tokko keessatti yeroo lammaffaa wal arguu isaaniiti. kilabootni lameen shaampiyoons liigiin walakkaa xumuraaf gahaniiru. piriimeer liigiidhaan waancaaf garaagarummaa qabxii tokkoon morkii cimaa gaggeessaa jiru. kilabni tapha FA Kaappii kana mo'atus waancaaf kan darbu ta'a. liivarpuul bara kana dorgommii waancaa 4 keessa jira. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC naayiroobii irratti isiniitiif darbu kan har'aasuma irratti xumurreeti kan jiru. turtiin waliin taasistaniif galatoomaa isiniitiin jenna. saganticha kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddasaati. qopheessituun sagantichaa Firaa'ol Balaay waliin turtii taasisnee jira. odeeffannoo waan kaan dubbisuudhaaf immoo marsariitii BBC afaan Oromoo daawwadhaa isiniin jenna. torban gaarii qabaadhaa.